harka fuune maamila keenya baga gara dhaabbata keenya Oromoo Traditional Fashion Designitti nagaan dhuftan. Dhaabbanni keenya uffata aadaa Oromoo ammayyaa hojjechuudhaan beekama. Maarree isinis uffata aadaa Oromoo sagantaa adda addaatiif bitachuu yoo barbaaddan gara dhaabbata keenya Oromoo Traditional Fashion Designitti ajajadhaa. Nutis maamila keenya fageenya osoo fi teessoon osoo hin daangessine bakka isin jirtanitti amanamummaadhaan hojjennee isiniin deebina. Maarree teessoon keenya magaalaa Finfinnee yoo ta'u naannoo Muujaa yookaan Shiroo Meedaatti argama. Lakkoofsi bilbilaa keenya 929 yookaan ammoo 944 maamila keenya biyya jirtanis ta'e biyya keessa kan hin jirre bakka jirtan taate ajajadhaa isiniin gala.